oolmaa daddachaa iyyaafanneerra. Paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa Abiin hiriirri waame poolisiin horkamuu hima dura ta'a paartichaa. Dhimma hiriirichaa irratti ibsa kennuudhaaf sa'aatii 8 irratti sagantaa qabannee turre. Koomishinii poolisii Finfinnee irraa gareen kora bittinneessaa paatroolii 3 akka hin baane akka hin seenne nu dhorkee ture. Dhimma kanarratti poolisii irraa iyyaafannee deebii harkaa qabna. Gama kaaniin wayita mootummaan barattoota yuunivarsiitiitti waamee jirutti kaafaa'uun yaaddoo qabu ibseera. Mootummaan akka ta'utti otoo hin ilaalle siyaasumaa jedhamee yoo itti dhiibame akka rakkoon Finfinnee fi yeroodhaan akka itti yaadamu. Qophii mootummaan taasisaa jirus iyyaafanneerraa odeessaalee gaggabaaboo harkaa qabna nu faana bu'aa. Odeessa jalqabaatiin paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa Abiin miidhaa saba Amaaraa irratti raawwatamee fi raawwatamaa jiru mormuudhaaf hiriira akka lakkoofsa Itoophiyaa onkololeessa 18 bara 2013 naannoo Amaaraatti onkololeessa 22 immoo Finfinnee irratti waamee ture. Aangawoonni paartichaa akkaataa hiriirichi itti gaggeeffamu irratti osoo waajjira isaanii keessatti mari'ataa jiranii har'a humna poolisii magaalaa Finfinneen marfamuu himatu. Riippoortar BBC Qaalkidaan Ibalxaal Finfinnee irraa dhimma kanarratti dura taa'aa paartichaa obbo Bal'axaa Mollaa dubbiseera. Dhimma hiriirichaa irratti ibsa kennuudhaaf sa'aatii 8 irratti sagantaa qabannee turre. Koomishinii poolisii Finfinnee irraa gareen kora bittinneessaa paatroolii 3 hidhannoo guutuu hidhatee haguuggii rasaasni hin seenne godhatee humna baay'een waajjira keenya marsaa akka hin baane akka hin seenne nu dhorkee ture. Gaazexeessitoonnis akka hin seenne karaarra dhaabbatanii deebisaniiru. Nuti ibsinee fi boodarra akka baanu kan nuuf eeyyaman. Amma baanee jirra. Egaa humni har'aasitti nogguree nu oolchee humna koomishinii poolisii Finfinneedha. Hiriirri naannoo Amaaraatti taasifamu dhimma isa laallatu miti. Kun abbaa irrummaan eessa akka ga'e kan itti hubannudha. Damee qaama nageenyaa isa hin ilaallannedha. Hiriira naannoo Amaaraatti taasifamu irratti marii akka hin taasifneef kan nu dhorke. Kanaaf amma mootummaan hangama akka uummata keenya dararuuf qophii taasise kan itti hubannedha. Koomishiniin poolisii sadarkaa kanatti hidhatee waajjira keenya dhufuun isaas bor osoo hiriira taasifne badii agamiitu qaqqabuu akka danda'u kan agarsiisudha waan ta'eef haala kanaan dhiigni baay'een dhangala'uu fi lubbuun baduu waan danda'uuf itti gaafatamummaa fudhachuu waan hin dandeenyeef haala kanaan hiriirri qindeessine waan hin jiraanneef keessaa ba'uu keenya uummata beeksifna. Himannaa jedhame kana qulqulleeffachuuf koomishinii poolisii magaalaa Finfinnee irraa ka dubbisne Koomaandar Faasikaa Ufaantaa immoo akkas jedhan. Dhaabbanni Abin jedhamu Finfinnee keessa jiru. Dhaabbatichi maqaa Amaaraatiin saba Amaaraan bakka bu'a jechuun naannoo Amaaraa keessa kan socho'u waan ta'eef dhimma kana ilaalchisee odeeffannoo kan qabu poolisii federaalaati. Poolisii federaalaarraa odeeffannoo wayii ni argattu. Dubbii himaan poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii ammoo bilbilli alaa bilbilamuu dubbii dabsee waan dabarsuuf hin fudhadhu jechuun bakka bu'aan BBC biyya keessa jiru akka bilbiluuf gaafatan yeroo riippoortar BBC Finfinnee jiru Qaalkidaan Ibalxaal bilbiluuf ammoo qaamaan biiroo dhuftu malee hin kennu deebii jedhu kennaniif. Ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaa hordofee namoota to'annoo seeraa jala oolan kanneen galmee obbo Jawaar Mohaammed faa jalatti himataman qabeenyi kan isaaniif kamaatii isaanii jalaa ugguramuu irra deddeebiin himachaa turan. Manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddacha raadaa har'an dhimma kana ilaalee ooleera. Abukaatoo himatamtoota kunneenii keessaa tokko kataan Dr. Tokkummaa Dhaabaa oolmaa dhaddacharraa akkanaan Buzoor Qolaanaatti himaniiru. Har'a kan ta'e qabeenyi isaanii kan akka konkolaataa kan akka herrega baankii qabeenyi socho'u kan maatii isaanii haadha manaa kan ijoollee kan namoota isaa wajjin jiranii hundumaa socho'anii ugguramee waan jiruuf keessumaa akkaawuntiin baankii isaanii sababa uggurameefi hin beekamu qabeenyi isaanii konkolaataanis yakkitti raawwatamne bu'aa akkas miti jalaa ugguramuu hin qabu kan jedhuuni iyyanii dhiyaatee ture sanarratti abbaa galangaas deebii kennee ture boodammoo manni murtii baasii maatii keessanis barbaachisu waa hundumaa tokko tokkoon ifa godhaa dhiyeessaa jedhanii kan OMN dabalatee jechuudha. Kanarra dhaabannee isaanii mari'annee baasii manaaf qallabaaf ta'u kan ijoollee barsiisuuf ta'u kan kiraa manaaf ta'u hunduma isaa kan OMN immoo kan hojjettoota isaa kan hojjettootaaf kaffalamu kiraa manaa idaa baankii irra jiru hundumaa wal qabsiisnee dhiyeesse. Har'a immoo abbaan alangaa kanarratti akka deebii kennuuf ture. Abbaan alangaas kanarratti deebii kennee jira. Abbaan alangaa kanarratti maal jedhe? Inni kan
qallabaafis kan ta'u ragaadhaan hin deeggaramne jedhu qallaba namaa ragaa kamiin akka deeggaramuu danda'u wanti seerri kaa'u hin jiru. Namni tokko qallaba kamittiin akka bireekdaawunii dhiyeessu waan dhugaa jiru immoo qallabaaf mee akka isaan barbaachisu kiraay manaa mee akka isaan barbaachisu lafa keenya irra akkuma beekamu biyya kanatti kiraay manaa namni waliigaltee barreeffamaan godhee galmeessee dhiyeessu hin jiru. Garuu kana hundumaa qabatamaan dhiyeessineerra abbaan alangaa walumaa galatti ragaadhaan hin deeggaramne kan jedhu dhiyeesse kana immoo manni murtiitti deemee qulqulleeffachuu waan danda'uudha. Kanaan bira dabarree namoonni dubbatan eenyu faadha wanni isaan dubbatan hoo maali? Fakkeenyaaf Baqqalaadha. Baqqalaanii ani yakkanii horii hojii wal qabatee hojjette hin jiru. Qarshii naannessuudha yookaan keessummaadhaan waan himatames hin jiru. Sababatti qarshiin koo dhorkames himata keessa hin jiru. Himanni irratti dhiyaate dhimma dalii koo hojii wal qabatee wanti jiru hin jiru. Ani hojjetaa mootummaa yuunivarsiitii illee ta'u iddoo kan qarshii hojii walitti dhufeenya hin qabu. Himanni irratti dhiyaates kan qarshii hojii wal qabatee waan jedhu tokkollee hin jiru. Kan jedhamee namni dhuuf maatii koo miidhuuf mindaan koo ji'a wanta yuunivarsiitii kanaa galu dhorkamuusaa kun immoo namni dhuuf siyaasa keessa nagaasuu fi ka jedhuu fi konkolaataa soo ta'e ani yuunivarsiitii fi manneen barnootaa adda addaa walumatti waggaa 37 tajaajile soorata balanan baha yeroo soorama bahutti konkolaataa dillattii qabaachuun koo mootummaa ta'e qaama biraa dhukkubseera ta'e eegaanii barsiisaan yuunivarsiitii tokko makiinaa qaqqabduu dullattii kana bitachuu hin danda'u ta'e inni akka makiinaa bitachuu danda'u sin tilmaama keessa gashaa. Makiina kanaa yakkan hojjetan qabu ittiin ani waajjira mootummaa dhaqee ittiin taa'ee haasa'e malee wanta ani godhe jiru makiina bitachuu hin dandeessu jedhe yoo ta'e uummanni gaafa naqamtee dhaquu akka dhaabaa baheen makiinaa 419 na duukaa bu'ee na deeggaraa ture biyya lagaa naqu makiinaa badhaafameen ture galii ani argadhu makiinaa bitachiisuu hin danda'u jedhamee himannillee dhiyaachuu baate kanatti tilmaamanii yoo ta'e dogoggoraa ka jedhu kaase. Jawaar immoo ani kanneen maqaan abbaa isaanii siraas ta'e naggaadonni hundi isaanii akkaawunti isaanii uggurameera namoonni na wajjin gaaf tokko ta'anii dhugan akkaawunti isaanii uggurameera. Garuu aangawoota amma aangoorra jiranii ka biyya bulchan immoo yeroo shayii dhuguu miti waan baay'ee wajjin hojjenneerra kan isaanii garuu akkaawunti isaanii ugguramne maaliif kan isaanii ugguramu yoo dhuguma namni irratti siquun ugguramuu qabate kan aangawoota biyya bulchaa jiranii maaliif ugguramu warri waajjira haqaa keessa jirtan immoo haqa hojjechuudha seeraan hojjechuudha meedaaliyaan argatte sa'aatii namni bitee naa kenne hundumasaa poolisiin fudhatee jala kaawwatee hansaa godhatee mana koo tokko nambisanii hunduma isaa saamanii dhuguma immoo egzibiitii ta'een dhiyaanne naan deebine yookaan ragaa ta'een dhiyaanne maaliif fudhatama meedaaliyaan koo maaliif fudhatama warqiin koo maaliif fudhatama sa'aatiin koo maaliif fudhatama qarshiin koo mana keessaa qarshiin 100 kun nu dadhabsiisuu nu hiyyoomsuu maatii keenya hiyyoomsuudha akkasiin godhiinaa isaan har'a mohanii nu bitaa jiru borommoo nuti filannoodhaan ni moona gaafa nuti moonu immoo isaaniin ariinaa aangoorra isin immoo wajjin hojjenna abbootiin seeraa wajjin hojjenna abbootiin alangaa wajjin hojjenna poolisii wajjin hojjenna akkasitti hubadhaa seera qofaan hojjedhaa ka jedhu dubbate. Dhimma kanarratti manni murtichaa deebii kennuuf torban har'aatti beellama qabateera. Oduun gaggabaabsee isinitti himaa hiriira deeggarsaa ministeera muummee Abiyyi Ahmadiif waamame irratti namoonni boombii darbatan jedhaman hidhaa waggaa 5 haga umurii guutuun adabaman namoota 5 akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 16 bara 2011 hiriira deeggarsaa magaalaa Finfinnee addabaabaayii masqalaatti waamame irratti badii qaqqabsiisaniif irratti murtaa'e keessa boombii dhoosuun lubbuu namoota 2 galaafatee 50 immoo madeessuun ka himatame Xilaahuun Geetaachoo hidhaa umurii guutuun adabameera. weerar koronaa vaayirasii dhaabuuf jecha kaaffeewwanii fi manneetii nyaataa ka cufte Eritiyaan biiraa kuupooniin gurguruu jalqabdeetti gosti biiraa biyyattii argamu tokkittiin meelootii jedhamu kuupooniin gurguramaa jira. Biiraan tokko maallaqa biyyattii naaqfaa 10 yookiin immoo birrii 25 gurgurama. Naannoo Amaaraatti sababa weerara koronaa vaayirasiitiin wal qabatee manneen barnootaa cufamuu isaaniitiin heerumni umurii malee haalaan dabaluun himame. Akka biiroon dhimma dubartootaaf daa'immanii naannichaa himetti akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2012 keessa daa'imman 2,000tti siqan umurii malee heerumaniiru. UNICEF qorannoo bara darbe geggeesseen aanaalee Itoophiyaa heerumni umurii malee keessatti heddummaatu keessaa 23 naannoo Amaaraati. Jaalalleewwan lammii biyya Aayerlaand umurii ganna 80 keessa jiran erga wal baranii waggaa 40 booda gaa'ila dhaabbatan maanguddoonni kunneen jimaata darbe ka wal fuudhan yoo ta'u yeroo dheeraa dura gaa'ila dhaabbachuuf karoorsanii jireenyi hin mijanneef ture. Oduun gaggabaaboon kanneen turan. Odeessa keenyas dhumaatiin paartiin koongireesii federaalawaa Oromoo waa'ee barattoota yuunivarsiitiiwwan garaagaraatti ramadamanii ilaalchisuun ibsa yaaddoof keessaa qabu baaseera. Ibsi kun waa'ee maaliiti jennee dura taa'aa paartichaa Profeesar Mararaa Guddinaa gaafanneera.
waa lamadha. Tokko nama ijoolleen baay'een nu gaafatu. Kan immoo dhageenyu immoo ijoolleen baay'een hin dhaqnu mootummaan ishee asumatti gallaa waan jedhan fa'i kaasu. Kan biraa immoo warri innaa sana wayyaa akka hojjete jedhame wanti kana ta'e sana ta'e jedhamu tun jiru. Mootummaan akka ta'utti otoo hin ilaalle siyaasumaa jedhamee yoo itti dhiibame akka rakkoon finneef yeroodhaan akka itti yaadamu warra maaraas amma nu jalaa xalafamanii Dambidollootti maal ta'anii jedhu ammoonaatti wanti hiikame hin jiru. Isaan sun isa dhaquu asufuu sodaatu jechuudha. Isaan kun achi dhaquu sodaatu. Akka nama amansiisutti isa darbettamitti hiikame. Barana immoo qophii maal qaba mootummaan eegumsa haaraa qopheesseera. Wanti yaadame waan itti qophaa'ame otoo jiraanne akka waan akkasiin goone mootummaan yeroodhaan akka itti yaadu yuunivarsiitota jiran kanas qopheessuu danda'a, eegumsa isaa fooyyessuu danda'e, qopheessuu danda'e, fooyyessuu danda'e yeroodhaan akka itti hojjetu isa jedhu kana yaadachiisuudhaaf hunda caala. Yuunivarsiitonni kun yuunivarsiitota federaalaati si galee. Yuunivarsiitonni kun yoo eegaman malee akka duriitti yoo itti deemame rakkoo bal'aa uumuu danda'a akka madduu kanatti. Baranni immoo bara filannaati maal jedhama. Isaa kana siyaasa isa bara darbeerra inni baranaa oofuu danda'a, bal'achuu danda'a. Waan akkasii kana mootummaan yeroo itti yaade tarkaanfii barbaachise mootummaan fudhatee hamma nageenya yuunivarsiitota kanaa eeguu hin dandeenyetti akkasumaan itti dhiibuun rakkoo bal'aa nutti fiduu danda'a isa jiru qaba. Gama kaaniin ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnootaa olaanoo qophii gochaa jiraachuu ibsa. Poolisiin federaalaa miseensota eegdota yuunivarsiitotaa ta'aniif har'a leenjii kenneera. Leenjiin kun qindeessummaa ministeerichaatiin kenname. Dubbi himaa ministeerichaa ka ta'an obbo Dachaasaa Gurmuu leenjiin kun waa'ee maalii akka ta'e nutti himaniiru. Rakkoon bara darbee yuunivarsiitiiwwan biyyattii keessatti mudatan barana akka hin dabalamneef qophiin keessan maali jennees gaafanneerra. Gaaffilee Koongireesii Federaalawaa Oromoo irraa ka'eefis deebii qabu. Leenjiin kun akka kennamu barbaachisee fi haala nageenya yuunivarsiitota keessa jiruun wal qabateetiin tanaan dura wantoonni ka'an inni qaawwee guddaa ta'ee mul'atu tokko qaamni eegumsa irratti bobba'anii yuunivarsiitota eegaa jiranii qophiin isaaniitis ijaaramni isaatillee waan qaawwa qabuuf isa guunna jedhameetiin haalli yuunivarsiitii keessa jiru amma tanaan dura waardiyyoo ta'uu qaxaran yookaan immoo eegdota kaampaas poolisii yoo qaxarru ulaagaan isaa jalalliin isaa akkasitti qaqqabameetiin qophaa'ummaa isaanii leenjii adda addaatillee qabaatuun isaanii sirriitti ilaalamu tureeyyuu sadarkaa gadi bu'aadhaan akkanumatti akkuma waajjiraalee biraa akkuma sadiitti eeguu tureeyyuu amma garuu haalli yuunivarsiitii keessa jiru yakki adda addaa barattoota irratti hirkifatee dalagamu raawwatamu of eeggannoo guddaan eegumsa waan barbaaduuf isa san cimsuuf jecha leenjii kan kenna. Bara darbee yuunivarsiitiiwwan garaagaraa keessatti yeroo rakkoon mudatee ture rakkoo sana furuuf jecha poolisii federaalaatiin yookiin qaama federaalaatiin nageenyi yuunivarsiitii akka eegamu murteessee ture. Baranas sanumatu itti fufaa. Waajjiraalee federaalaati yuunivarsiitonni rakkoo wayitisoo kan qunnamu taate qaamni hooggansa naannoo san jiru barbaachisummaan isaa akkuma jirutti ta'ee baay'ee barbaachisaadha. Akka waajjira federaalaatitti wanti nuti itti fayyadamnu rakkoon nageenya nu qunname poolisii federaalaati jechaadha. Kana jechuun umrii guutuu poolisii federaalaa yuunivarsiitii akka eeguu miti kan barbaadamu garuu rakkoon nu qunname yeroo hundumaa akkuma naannoofis akkuma kaaniifis gargaarsa godhu jechaadha. Amma yuunivarsiitii keessatti lakkoofsi poolisii baay'ee muraasa ammallee kaampaas poolisiidhaan yuunivarsiitiin kan eegamu overview kan ta'u garuu kan jara san to'atuu danda'u kan laaluu danda'u poolisii federaalaati jechaadha. Walitti qindoominaan hojii kana raawwatan jechaadha. Yuunivarsiitiitti barattoonni deebi'aa jiru. Bara darbe immoo rakkoo lamatu ture. Rakkoo nageenyaatii fi rakkoo koronaa vaayirasiitu ture. Barana yaaddoon qabdanii isin wanta akkasiin mudata jettanii hagamitti qophooftanii jirtu yeroo barattoonni gara yuunivarsiitiitti deebi'an kana? Amma kun bifa lamaan sirraa'uu danda'a. Tokkoffaa haala barreen gaddaa nu qunnamerraa barnoota arganne cimsinee hojiirra oolchuudha. Akkamitti akka deebi'een dhufne taasisna kan jedhu irra deddeebi'amee waan madaalameef waan laalameef kanaafuu qaamni qooda fudhantoota ta'an hundi isaaniitu waan isaan irraa eegamu bifa isaan irraa eegaman immoo karaa raawwatan taate inni sun nutti hin deebi'u jennee abdannee hojjetaa jirra. Lammaffaan olaantummaa seeraa kabachiisudha. Qaqqabanii sirriitti jechaadha. Bifa bulchiinsi yuunivarsiitii keessa wantoonni adda addaa yoo uumaman dafanii tarkaanfii fudhatudha. Dubbiin odoo waliin matiin odoo